Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Waan hundumaan dursa Waaqayyo gooftichi gooftotaa, Waaqayyo mootichi moototaa, Waaqayyo hundaa qabu hundumaa gochuu ni danda'u. Biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laate guyyaa seena qabeetti guyyaa yaadannoo laguu tsooma naannawweedhaan kan nu ga'e galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u jecha. Mata duree maaliif yaada kee gattee raftaa? Mata duree jedhuun kaanee waa'ee tsooma naannawwee kanaa waliin barannaa. Waaqayyo nu haa barsiisu. Anaaf iccitii isaa isa fagaatee jiru naa dhiyeessee, isa dhokatee jiru naa mul'isee, arraba korra naa kaa'ee akkan isinitti dubbadhuuf, isiniif immoo laphee Liidiyaadhaa banee isinirra bulee akka dhaggeeffatuuf, hubannee akka ittiin gaabbii gallee badiisa bara baraa akka oolluudhaaf iyyamaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kadhannaan haadha Waaqayyoo kan dubaroo Maariyaam, eegumsaan ergamootaa, waadaan qulqullootaa, arjummaan uumaa keenya Sillaasee hunda keenya wajjin haa ta'u. Maaliif yaada kee gattee raftaa? Matsaafa Raajii Yoonaas boqonnaa 1 lakkoomsa 6. Jecha ajaa'iba, jecha namni hundumtuu qalbeeffachuu qabu kanaa kan dubbate yeroo sanaatiif itti gaafatamaa doonii bishaan irra deemu tokkodha. Kan inni itti dubbates immoo raajicha Yoonaasiidhaaf jedhe. Yoonaas raajichi kun seenaansaa matsaafa moototaa boqonnaa 1 lakkoomsa 17 irratti barraa'ee jira. Bara waggaa 3 ji'a 6 bishaan bokkaan samiirraa gogee kadhannaa Eliyaasiitiin bishaan lafarraas gogee namni waan nyaatu waan dhugu dhabee hanga dhiphachuutti bara ga'e keessa jaartii biyya Saraaftaa jedhamtu sanarraa kan dhalate. Jaartii ishee gaafa raajicha Waaqayyo Eliyaasiin simattee mucaa isheeti. Egaa du'eellee ture kadhannaa raajicha Eliyaas kanaan du'a keessaa kan ka'edha. Booda ragaa Eliyaasumarraatii raajota warra gurguddaa irraa baratee raajota warra xixiqqaa duukaa kan ramadamedha Yoonaas. Egaa Yoonaas Waaqayyo magaalaa naannawwee jedhamtu kan biyya naannawwee jedhamtu bishaan Xeegiroos cinatti hundeeffamte kan jirtu biyya badhaatu gamoo gurguddaa baay'ee kan qabu namoonni 100,000 fi 20,000 keessa kan jiraatan. Egaa Waaqayyo guddisee waa guddaa isaaniif godhee nyaatanii dhuganii waan Waaqayyoon irraanfataniif Waaqayyo biyyachi taaree abiddaan akka katamattiin sun gubdee baddu. Isa fuula dura garuu Waaqayyo utuu namatti himin, utuu nama barsiisin nama daba waan ta'eef raajicha Yoonaasiitiin gara magaalaa kanaa deemi. Gaabbii gala gara kootti deebi'a. Gara kootti hin deebitan taanaan abiddi waaqarraa gadi bu'ee sin gubaa sin balleessaa akka warra Sodoomiif Gamoraa taatu. Garuu tokko sinirra hin ga'in dafaa deebi'aa jedhiiti dhaqii itti naa lallabii dhaqii barsiisi gaabbii galanii adeebi'anii jedheetoo Yoonaasin gara sanatti erga. Yoonaas immoo waggaa kana Waaqayyo kuni gara laafessaa arjaadhaa sinan balleessa jedhee immoo dhiisaa. Egaa ani hin gubattuu hin badduu magaalaan keessan kun hin gubataa magaalaan keessan kun gala gaggaltii dha'icha Waaqayyootiin jedhee itti dubbadhe. Waaqayyo immoo arjummaa isaatiin yoo dhiiseef immoo yoo dhiifama godheef immoo ani sobduun ta'a jedhe gowwummaa isaatiin yaadee jechaadha. Kanarraan kan ka'ee hin naqu jedhee ajaja Waaqayyoo kana didee markaba gara biyya Tarsis deemtu dhaqee yaabbatee gola ishee keessa iddoo tokko keessa dhaqee ciise. Yommuu kana markabi sun imala ishee bishaanirraa gara bishaan walakkaatti itti fuftee deemtee gaafa jedhu bubbee cimaan qilleensi cimaan dhangalaanirraa itti ka'uudhaan markabi sun haga ishee liqinfamutti geesse. Namoonni markaba sana keessa jiraatan namoota baay'ee turan. Siloo ba'aa keenyatti ulfaate laata jedhanii ba'aa isaanii haga bishaan keessaatti lafatti bishaan keessatti gad darbachuutti ga'an. Garuu ulfaatina bishaanicharraan ba'aa markabichatti fe'amerraan kan ka'e osoo hin taane sababa ajajamuu diduu Yoonaasirraan kan ka'e nama yakkamaa baattee jirti waan ta'eef dhangalaanaadhaa itti ka'ee jechaadha. Sababa nama tokkodhaaf dha'ichi guddaan biyyatti maatiitti waldaa kiristaanaatti magaalaa tokkotti dhufa waan ta'eef. Boodarra garuu namoonni kun markabi isaanii kuni gaafa salphatu indagana caalaa dhumayyuu immoo gala gaggaluudhaaf bishaan liqinfamuudhaaf dhangalaanaaf saaxilamuudhaaf kaate. Waggaa kana ture egaa itti gaafatamaan doonii kanaadha.
namoota markaba kana keessatti fe'amanii yookaan doonii kana keessatti yaabbatanii deemaa jiraniin mi hundumti keessan gara Waaqayyo keessanitti iyyaa. Waaqayyo biraatii yoo dhufe malee kana jalaati ooluu hin dandeenyu jedhee akkasaan gara Waaqayyootti gara uumaa isaaniitti bu'aniif hunda isaanii irra deemee kakaasu jalqabe. Waggaa kana kutaa markabichaa keessaati gara tokko keessa inni garuu of gatee rafaa jira tureeyyuu arge. Maaduree barumsa keenyaa godhannee kan kaane kan maaliif yaada kee gattee raftaa? Mee kai dhumneerra liqinfamuudhaaf jenneerra ati garuu yaada kee gattee rafaa jirta kai atis gara Waaqa keetti boo'ii jedheen. Yommuu kana gaa Yoonaasis achi riba sana keessaati ka'ee waan ta'aa jiru kan arge. Itti gaafatamaan doonii kanaa ammas callisee hin dhibne fala biraa akkana jedhe mee yaa jaranaa keenya nu keessaati eenyu yakkamaa akka ta'e akka Waaqayyo nutti agarsiisuuf nama carraan itti ba'e kana immoo of keessaa baafnee bishaan kana keessa buufnee tasgabbii akka argannuudhaaf jecha hundumti keessan carraa buufadhaa jedhe. Gaafa hundumtuu carraa buufatu carraan Yoonaas irratti ba'e. Yoonaas yakkamaa akka ta'e. Ajajamuu diduudhaan akka yakka dalagee akka jiru Waaqa jalaatii miliqee deemuudhaaf akka deemaa jiru carraan isatti baase. Waggaa kana ture itti gaafatamaan markabaa kun ati hojiin kee maalidha? Waaqa kamiin waaqessita? jedhee gaafate. An Waaqayyo isa samiif lafa kana uumen waaqessa. An hojjetaa Waaqayyootis jedhee hojii isaa hundumaa itti hime. Maaliree sababa maaliidhaaf dhaan galaanaa kun qilleensi galaanarraa kun nutti ka'ee kunoo haga dhibbannutti haga dhuunutti geenyaree jennaan sababa kootiifi hin dhosine sababa kootiif waan ta'eef anaan fuudhaa bishaan kana keessa na buusa. Yommus tasgabbiin siniif ta'ee deemuu dandeessu sababa kootiif danqamaa jirtu jedhee dubbate. Amma immoo jarreen kun maal jedhani maal jennee nama fayyaa bishaan keessa buufna Waaqayyo cubbuu godhee nutti lakkaa'uree jedhanii ni dhiphatanii jedha. Egaa silumayyuu immoo innis waan ofitti murteesseef carraanis waan itti bu'eef egaa yaa Waaqayyo cubbuu godhee nutti lakkaa'in namni kun hundumti isaanii dhumuurra tokkicha kana bishaan kana keessa buusuun wayya jedhanii bishaan sana keessa buusanii jedha. Jarana ajajamuu diduun kun akkas nama godha. Sababa nama ajajamnee tokkodha kunoo lakkasittiin dha'ichi biyyatti uummata irratti maatii tokko irratti saba tokko gidduutti dhufuu danda'a. Dhaaqabadhaa boodatti dhufna. Kanarraan kan ka'e egaa Yoonaas garaa qurxummii bishaan sana keessatti gaafa gatan Waaqayyo immoo qurxummii guddaa aasaan baarii jedhamu itti ajaje. Qurxummii guddaan kun Yoonaasin liqimse. Jaraaf garuu tasgabbii guddaatu ta'e. Gaafa tasgabbii guddaan ta'u Waaqayyo isa kana nu godhe. Isa kana nu godheef Waaqayyo Yoonaasin akkas godhe kanaatiif kottaa markaba keenya gara lafaatti achi deebifne galataaf aarsaa Waaqa kanaaf dhiyeessina jedhanii. Egaa sirra sabi warri Waaqayyoon hin beekne illee immoo sababa dha'icha kanaadha sababa balaa isaan irra ga'e kanaadha Waaqayyoon beekanii aarsaa dhiyeessanii galata Waaqaaf dhiyeessanii. Imala isaanii iddasii boodatti fufan. Egaa Yoonaas immoo garaa qurxummii sana keessa taa'ee boo'ee Waaqayyoon kadhachuu jalqabe. Maal jedhe kunoo yaa Waaqayyo iddoo lafa jalaa gadi fagoo iddoo dukkanaa sana keessa taa'een kunoo Aariyaam irratti gara mana qulqullummaa keessa Waaqarraa ilaalinsi kadhachaa jira. Yaa Waaqayyo ati arjaaf dhiisaadha waan ta'eef naa dhiisii jedhee boo'ee kadhate. Egaa Waaqayyo keenya dhuguma dhiisaadha. Garaa qurxummii sana keessa halkan sadiif guyyaa sadii habuluyyuu malee garuu yoo Waaqayyo biraa murtiin ta'e bineensi nama nyaatu nama nyaata. Bishaan keessatti gatamaniif hoomaa tokko hin ta'an abidda keessa bu'aniif hoomaa tokko hin ta'an yoo murtiin Waaqa biraa dhufeedha waan ta'eef amma qurxummii guddichi sun ajajamee dhaqee biyya naannawweetti akkan isa tufu taasise. Lafa hin naqu jedhe san amma dirqamee dhaqe. Egaa dhaqii lallabi jedhee Waaqayyo arjaaf gara laafes galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Akka balleessaa namaatti inni nama dadabne amma Yoonaas akka inni deemee dhaqee lallabu taasise jechaadha. Yoonaasis magaalaan Naannawwee magaalaa guddoo magaalaa bara durdurii ijaaramte Naamuriid nama jedhamuun kan ijaaramte waan ta'eef egaa magaalaa kana caafiiti amma caafii gamaa ga'utti haga guyyaa sadii adeemsisaa jedha. Egaa adeemsa guyyaa tokkoo saatii kaasee lallabuu jalqabe. Lallaba isaatti akkana jedhe gaabbii gara Waaqayyootti deebi'aa yaada garaa keessanii jijjiradhaa
kuno abiddi xab godhes baddu baase singubu kuno waaqa biraa dhufeera. Kanaafis ilaa kuno mataan mukeetiidha guggubatanii coccooliganii jiru. Kun amma gadi bu'ee immoo guutummaa jireenya keessanii gubee balleessuudhaaf jira jedhe. Egaa Waaqayyos akka Yoonaas kana jala muree jabaatee lallabuuf namoonnis lallaba isaa kan arganii gaabbii galanii dafanii akka deebi'aniif wanta mul'atu kanatti agarsiisa. Mataa mukoolii hundaadha, mataa mukeenii hundaadha akka inni abiddi kun gubu, qilleensi gubaan akka gadhiifamu taasise. Yoonaasis lallaba isaa guyyaa tokko magaalattii keessa deemee lallabuu jalqabe. Namootis gaafa waan ta'aa jiru kanaaf waan raajichi Yoonaas dubbatu kana gaafa argan hin na'ani. Na'anii mootiin biyya sanaas labsii baase. Akkana jedhe, yaa jarana xinnaadhaaf guddaan beekaadhaaf wallaalaan guyyaa sadan kana keessatti wanti kun argaa jirru kun wanti lallabamaa jiru kun akka nurra hin geenyeef adaraa keessan siree keessan irraa gadi bu'aa, awwaara keessa ciisaa, maqii uffadhaa, jabbii haadhatti yaasinaa, egaa saawwas dallaa keessa yaasinaa, olaa gorantoo keessa yaasinaa. Isaanis illee guyyaa sadan kana agabuudhaan bulanii gara waaqa isaaniitti iyyani. Nutis gara Waaqayyootti guyyaa sadan kana dalagaa keenya dhiifnee nyaannee dhuguu dhiifnee Waaqayyootti haa boonyu. Yoo kana goone malee dha'icha kana jalaa baraaramuu hin dandeenyu jedhee labsii baase. Lallaba Yoonaas kanarraa kan ka'e egaa hundi isaanii tsoomanii kadhachuu jalqaban. Egaa ganaa gaafa guyyaa tokko lallabu kan dhaga'an kanaan jechaadha. Egaa Yoonaasis guyyaa tokko kana lallabaa oolee haduunis mataasaa waan gubdeefi dhaqee daasii wayii tokko ijaarratee jala taa'uu dirqame. Waaqayyo arjaan garuu isa cina isaati buqqee hadhaa tokko biqisheef ammuma biqilte amma guddatte amma baala baafte mataa isaarra gomboofde gadisa taateef. Yoonaas yeroo kanatti hin gammade. Warri kaan cooligaa jiru, warri kaan gubachaa jiru. Waaqayyo garuu isaaf immoo kunoo biqiltuu buqqee hadhaa tokko sabaalli saba bal'aa ta'e kan ammoo biqilchee fi mataa isaarra qabeef hin gammade. Utuu takka hin turin garuu raammoo itti ajaje. Raammoon immoo hidda buqqee hadhaa kanaa kuttee cooligee goge. Ammoo Yoonaas hin aare. Maali yaa Waaqayyo ati jedhe? Maali yaa Waaqayyo amma biqilchitee amma mana jalaa cooligsita maa goosita jedhe. Yommuu inni haaree lapheensaa gaddaan guutamu Waaqayyo Yoonaas jedhee waame. Maaltu si aarsa? Maaltu si aarsa? Biqiltuu ammaadhaati hin dhaabne, bishaan hin obaafne, hin guddifne. Kan dhaabee guddisee sirra qabe ana. Maaltu si aarsa ree jenna maaf hin aaru? Amma gaaddisa taatee na qabbaneessitee amma na jalaa gaafa coolisitu maaf hin aaru jedhe. Ati buqqee hadhaa ofii keetiin dhaabne hin guddifne kanaaf akkana gadditee aartee boossa. Ani immoo biyya naannawwee kana keessa uummata koo daa'ima jaarsolii gurguddoo horiiwwan jiran kuno baay'inni isaanii immoo namoota 100,000 ta'an kanaaf ani immoo hin gadduure. Ana wallaalanii ana dhiisanii akkasumaan gara abiddaatti gara badiisaatti deemuu isaaniif hin gadduure jedhee icciti akka inni jabaatee uummata kanaaf lallabee Waaqayyo immoo isaaniif dhiisu akka ta'e hubate. Kanaafuu saboonni naannawwee kun akkuma lallabaa raajichi Yoonaasitti lallabeen guyyaa 3 gidduutti gaabbii galanii boo'anii Waaqayyoon kadhatanii abiddi isaan irratti roobee isaaniin fixuuf jedhu. Mataa muka isaanii damee muka isaanii gubee cooleksuu jalqabe sun Waaqayyo dhiifamatti deebisee fi araara argatanii dha'icharraa badiisarraa oolan jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo nuti sarra yeroo laguu saba naannawwee lagatanii badiisarraa dha'icharraa abiddaan gubamuurraa oolan kana gaafa yaadannu waa tokko hubachuu qabna. Waan nu hubachuu qabnu nutis har'a abiddi hin argamne, abiddi hin qabamne bifa garaagaraatiin dhala namaadhaa gubee balleessuudhaaf kunoo yeroo inni roobaa jiru, yeroo inni nama qabachuudhaaf didichaa jiru, nama qabates yommuu inni gubaa jiru argaa jirra jechaadha. Abiddi maali jechuu dandeessu? Abiddi nagaa dhabu, abiddi fayyaa dhabu, abiddi dhukkuba garaagaraatiin dhukkuba qoricha hin qabne qaleensa jireenyaatiin rafanii irriba dhabuudhaan hojjetanii milkaa'uu dadhabuudhaan bifa garaagaraatiin abiddi jireenya dhala namaadhaa dhiphisu gubu kunoo gubachaa jira jechaadha. Kanaafuu namoonni hundumtuudha abidda amma biyya keenyatti akka addunyaatti dhufaa jiru kana afuura abidda yaaddoof yaaddessaa amma dhala namaa hundaa qabatee jiru kanarra jalaa ooluudhaaf namni hundumtuu gantoomee guyyaa 3 kana gidduutti sobaa eegalee yaa Waaq jedhee araara Waaqayyoon kadhachuudhaan gara Waaqayyootti deebinee kadhanne akkuma saba gaafa sanaadhaa araara dhiifama akka Waaqayyoon nu godhu kadhachuun nurra jiraata jechaadha.
haa ta'u kun akka jirutti ta'ee garuu amma seenaa kanarraa seenaa saba naannawwee seenaa Yoonaas kanarraa immoo mee maal barra wanta nu irraa barru qabxii gaggabaabaa shanan ja'an tokko wajjin ilaalla waaqayyo nu agarsiisu inni jalqabaa seenaa kanarraa waan nu amaleeffachuu yookaan hubachuu qabnu tokko ajajamuu diduun dha'icha guddaa akka namatti fidu namni waaqayyo uumaa isaatiif hin ajajamu yoo ta'e ajaja waaqayyo isaatti dagata yoo ta'e ajaja waaqayyo isa ajaja dhiisee dalga deema yoo ta'e dha'ichi balaa guddaan akka namatti dhufuudhaaf jiru salphinni guddaan akka namatti dhufuudhaaf jiru irraa barra kanaafis immoo caqasan sinii kenna Leewwota boqonnaa 26 lakkoomsa 3 keessa deebii boqonnaa 7 lakkoomsa 13 keessa deebii boqonnaa 11 lakkoomsa 26 keessa deebii boqonnaa 28 lakkoomsa 15 irraa kaasee haga dhumaatti arguu dandeenya jechaadha. Kun maal jedha? Yoo ajajamtanii fi barakatan siniif kennu nyaatta'edha. Matsaafa raajii Isaayaas 1:19 irraas. Tole jettanii yoo ajajamtaniif eebba lafarraa nyaattu. Yoo diddanii mataa jabaattaniif garuu dha'ichatu sin nyaataa jedha. Karaa adda biraa mootichi Saa'ol Waaqayyo dhaqiitii warra Hamileqootaa kana ijaanaa bayi balleessii tokko isaanii immoo hin hambisin barbadeessii jedhee erge. Inni garuu ajaja Waaqayyo kana tuffatee mooticha Agaageen booji'ee horiiwwan inni ajjeesi jedhamoo dhiisee fidee dhufee jedha. Kanaafis Waaqayyo mooticha Saa'ol kana ni tuffate itti haaree afura isaa qulqulluu irraa fudhatee ajajamuu diduu isaatiif. Kanaafis afura xuraan itti galee isa dhiphise. Maaliif kana fidde jedhee Saamu'eel immoo gaafatullee anoo aarsaan Waaqayyoodhaaf dhiyeessa jedhee tan fide. Saamu'eel immoo deebisee maal jedha? Aarsaa dhiyeessurra ajajamuutti Waaqayyo gammadaa jedhe. Kamattaazas maswaati balxaa laale. Tokkoffaa matsaafa Saamu'eel boqonnaa 15 lakkoomsa 23. Egaa Waaqayyoon kan gammachiisu aarsaa dhiyeessuu utuu hin taane ajajamuutti gammada. Kanaafuu meeqan keenyatu Waaqayyoof ajajamaa jira? Meeqan keenyatu ajajamee seera Waaqayyoo eegee karaa Waaqayyoo deemaa jira? Isa kana isiniifan dhiisa. Karaa adda biraa tokkoffaa matsaafa Saamu'eel boqonnaa 1 irratti kan ilaallu waa'ee ajajamuu diduu ijoollee lubicha Eelii ilaalla. Ijoolleen lubicha Eelii lamaan hin ajajaman turanii jedha. Abbaa isaaniif Waaqayyoodhaafis ajajamuu didanii. Seera mana qulqullummaadha cabsanii. Aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu akka malee taasisanii. Xumurri ijoollee kana akkam ta'e qassafamanii du'ani. Rukutamanii du'ani. Egaa kanaafuu ajajamuun hundarra ni caalaa jechaadha. Egaa mee maatiiwwan Waaqayyoo mee waan tokkoon akka fakkeenyaatti isinii kaasa. Maatii tokko keessaatii ilmi tokko yookaan intalli tokko hin ajajaman yoo ta'e karaa ijoollee warra ajajamuu didanii kanadha rakkinni hamaan maatii sanatti dhufa. Qormaati maatii sanatti dhufa. Dha'ichi maatiitti dhufa. Akkasuma dhaabbata tokko keessa waldaa kiristaanaa tokko keessa sababa nama hin ajajamne tokkodha qormaati hin dhufa. Karaa adda biraa warri mana ijaartani yeroo mana ijaartani mukeen yookaan waan akka marii mana sanatti ijaartan keessaa tokko jallaa taa'eenaan guutummaa girgiddaa sanaa balleessa. Yookaan maagara ta'u yookaan mariyaa ta'u yookaan filxiyaa ta'u jallaa ta'eenaan guutummaa mana sanaa balleessa. Akkuma ta'e egaa nama jallaa tokko ajajamuu diduurraan kan ka'e dha'ichi biyyatti dhufa. Sababa ajajamuu diduudhaa Yoonaas warra markabaan deeman sanatti dha'ichi guddaan itti dhufe. Kisaaraa guddaa kisaarani. Qormaata guddaa qoraman, dhiphina guddaa dhiphatan, mi'a baad bitatanii galan gurgurachuu dhaqan bishaanitti gad guuran akkuma ta'e ajajamuu diduun dha'icha namatti fide. Hamma jiraattanitti Waaqayyoof ajajamaa. Seera Waaqayyoo eegaa. Hangafa keessaniif ajajamaa. Maatii keessaniif ajajamaa. Egaa hojii hojjettan keessatti waajjira jiraattan keessatti ajajamuu bara. Yoo ajajamtanii egaa waan garaa keessanii yaada keessanii argachuu dandeessu. Karaa adda biraa keessumaa keessatti ajaja wangeelaa irratti tajaajila mana Waaqayyoo keessatti yoo hin ajajamtan taatan isinii wayyoo. Akkana jedha dubbii Waaqayyoo. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoomsa 16 irratti maal jedha? Wangeelin baalsabk lane wayyoolleen yaale Qidduus Phaawulos. Yoon wangeela lallabuudhaa baadhe anaaf wayyoo jedhe. Yoo ajajamuudhaa baattan isiniif wayyoo. Kan jedhu irraa barra. Lammata irratti kan irraa barru Waaqayyo jalaatii iddoon itti miliqanii ba'an akka hin jirre. Waaqayyo fuula duraatii
miliqanii dhokatanii deemuun akka hin danda'amnes seenaa kanarraa ni barra. Maaliif jennaan gara naannawwee dhaqi jennaan lafa waaqayyo hin jirre biyya Tarseesan naqa jedhee markaba yaabbatee markabichuma isaa keessaa immoo gara kutaa ishee tokkoo keessa dhaqee dhokatee ciise. Garuu dhokatee hafuu hin dandeenye. Jarana hin goyoominaa. Waaqayyo diraati lafatti miliqanii ba'an dhokatanii ba'an lafa waaqayyo hin jirre hin jiru. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu Faarsaa 38 lakkoofsa 9, Faarsaa 139 lakkoofsa 7, Matsaafa Raajii Ermiyaas 23 lammaffaa Qorontos 5:10, Hibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irraa arguu dandeenya. Egaa sagaleen kun achirraa maal jedha? Yaa Waaqayyo si fuulduraa eessatti miliqnee eessatti dhokannee ba'uu dandeenya ree jedha. Eessa lafa waaqa jala dhokatanitti ba'an tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf namoonni tokko asii balleessanii iddoo biraan dhaqee jiraadha. Waldaa isa kana keessaa balleessanii waldaa akkasiin dhaqee jiraadha. Lakki hin goyoominaa lafa waaqayyo hin jirre hin jiru. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Matsaafa Raajii Ermiyaas 23 irratti ani waaqa dhiyoodha malee waaqa fagoo miti jedha. Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Addunyaa argamtuuf hin argamne kana barruu isaa keessa jirti. Eessa dhaquu dandeenya? Kanaafuu raajichi Yoonaasiyuu miliqeen baasa jedhe dha'icha guddaa dheekkamsa guddaa irra ga'e malee miliqee ba'uu hin dandeenye. Keessumatti wangeela Yohaannis 6:68 irratti Yohaannis 6:68 irratti maal jedheeni? Yaa Waaqayyo si dhiifnee eessa dhaqna ree? Atoo jireenya bara baraa si bira argamaa jedhe maanguddichi Phexros. Kanaafuu lafa waaqayyoon dhiisanii miliqanii jalaa ba'an hin jiru. Kanaafuu gad of deebisuudhaan waan balleessine gaabbii galuudhaan ajajamuudhaan waaqayyoodhaaf ergamuu qabna malee jalaa miliqeen ba'aa dhokadheen ta'a jechuun hin danda'amu. Kanaafuu waan sinitti kennamee dirqama keessan akka gaariitti ba'aa kan jedhu irraa bara. Inni sadaffaan oolmaa waaqayyo nuuf oole gocha waaqayyo nuuf godhe kan irraanfannu yoo taane dha'ichi hamaan balaan hamaan dheekkamsi hamaan nutti dhufuu danda'a. Biyyatti dhufuu danda'a. Waaqayyo oolmaa akkamiin oole? Mee oolmaan waaqayyo maalidha? Uumama dhala namaarraa kaasnee oolmaa waaqayyo uumama jiran hundaa keessaa dhala namaaf godhe guddaadha. Fakkeenyaaf wantoota gosaan 22 ta'an uuman keessaati namni kabaja addaa, ulfina addaa, taatee addaadhaan kan uumamedha. Fakkeenyaaf bifa isaatiin fakkeenya isaan uumame kun gochaa guddaadha, oolmaa guddaadha. Karaa adda biraa harka isaatiin nu uume, oolmaa guddaadha. Karaa adda biraa immoo uumama kan biraan carraa du'aa ka'umsaan qaban dhala namaaf garuu carraa du'aa ka'anii jiraachuu nu laate. Egaa oolmaa guddaadha. Kanaafuu inni kan biraan immoo kakuu haaraa keessatti dhufnee ilaalle immoo du'a keenya, balleessaa keenya, salphina keenya ofitti fudhatee kaasaa nuu kaffalee fannootti fannifamee du'a isaatiin du'a keenya balleessee du'aa ka'umsa nuu labsee mirga isaa akka jiraannu gennatatti akka deebinu dukkana keessaa ifatti akka nu taasisu kun oolmaa guddaadha. Kanaafuu oolmaa guddaa akkasiin nuu godhe kanarraa yaadachuudhaan isaaf ajajamuu qabna. Nu irraanfachuu hin qabnu. Irraanfanna taanaan gadheedhaa kan jiru bara. Kan lammataa oolmaan nuu godhe tokkoon keenya bishaantu jilba abbaa keessaatti gara gadameessaatti ergame. Gadameessa haadhaa keessatti gaafa guyyaa 40 boca namummaadhaan nutti uume. Ji'a 9 bultii 5 booda gara addunyaa kana akka dhufnee dhala nu taasise. Kun ammoo oolmaa guddaadha, gocha guddaadha. Egaa isa dhalanne immoo mee akkamittiin guddanne, akkamittiin lafa marra geenye jira. Mee hundumti keessan sagalee kana kan dhageessan mee waaqayyo eessarraa sin fuudhee seenaa keessan jijjirree eessa sin kaa'ee jira? Yoona kaleessa kana waan qabne har'a garuu kan qabdu. Kaleessa garuu mana kiraayee keessa kan teessu har'a kan ijaarratte. Kaleessa gaa'ela kan hin qabne irra gaa'ela kan qabdu. Kaleessa maasii namaa keessa kan hojjettu har'a kan of dandeessu. Kaleessa kan dhukkubsattee siree gubbaa ciiftu kan sin fayyisee seenaa kee jijjire. Kaleessa kan waa tokko hin qabne rakkattee joortee kan baratte har'a immoo waaqayyo hojjetaa mootummaa kan si taasise. Nama guddaa kan si godhe. Kaleessa kan waan tokko hin beekne tajaajila mana isaatii kan si taasise. Eessarraa kaatee eessa si kaa'e waaqayyo? Kun oolmaa guddaadha. Oolmaa kan hin irraanfatin. Gocha kan hin irraanfatin. Lafa kaate hin irraanfatin. Lafarra geesse kana taa'iti. Lafa kaate immoo yaadadhuuti. Galateeffadhu waaqayyoon. Waa'ee kana ilaalchisiis akka jedha sagalee waaqayyo. Keessa deebii boqonnaa 8:11 irraa kaasee akkas jedha. Keessa deebii 8:11 irraa kaasee.
Waaqayyo uumaa kee akka hin irraanfanneef of eeggadhu jedha. Oolmaas akka hin irraanfanneef, waaqummaas akka hin irraanfanneef, gochaas akka hin irraanfanneef of eeggadhu jedha. Gaafa dhattee mana jaarrattee keessa teessu, biqilate dhaabde gaafa jisee naqatu, sooromtee gaa'ela dhaabbattee gaafa ijoollee godhattu, waan ati hojjette hundaa gaafa ol si qixxaatu jedha. Nyaattee quuftee akka hin irraanfanne of eeggadhu. Kana hundumaa ofii kootiin godhadha hin jedhin. Kana hundumaa natu sii godhe. Yoo kan na irraanfatu taate garuu qabeenya kee jireenya kee irraa hin baddaa jedha. Kanaafuu sadaffaa irratti maal irraa barachaa dhagaa? Oolmaa Waaqayyo siiniif oole hin irraanfatina yaa saba Waaqayyo. Karaa adda biraa immoo keessa deebii boqonnaa 32 lakkoofsa 13 hanga 15 irratti Yushuruun in nyaate hin dhuge, aannan saawwa isaatii elmatee dhuge, borontoo oolaa isaatii qalatee nyaate, hin furdate hin gabbate, jiruuf jireenya gaarii isaa tol qixxaatee fi na irraanfatee jedha Waaqayyo. Na irraanfatee, quufee na irraanfatee jedha. Egaa quufnee Waaqayyoon irraanfanna taanaan dha'ichi teellaadhaan nuuf cimaadha. Matsaafa raajii Osee boqonnaa 13 lakkoofsa 6 haga 8 irraa akkas jedha. Nyaatanii quufanii na irraanfatanii, kanaaf ani immoo neenca qeerransa amaaketan itti ta'ee jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyo asirratti waan hubachuu qabdan, sabi Naannawwee Waaqayyootu guddise, Waaqayyootu laatee fi Waaqayyootu magaalaa isaanii eebbise, gamoo gurguddaa ijaarratanii, suuqii gurguddaa banatanii. Egaa jireenyi isaanii gaafa jijjiiramu Waaqayyoon dhiisan, gaafa guddatan Waaqayyoon dhiisan. Kanaaf Waaqayyo dha'icha isaanitti fide. Egaa garuu gaafa lallabamu gaabbii galanii deebi'an. Egaa har'a sagalee kana gaafa dhageessan, warri har'a nama guddaa iddoo guddaan ga'ee jiraatanii yaaddan eessa akka kaatan yaadadhaa. Asin akkasin ga'e eenyu akka ta'e beekaa. Abbaan beekumsaa, abbaan ogummaa, abbaan qabeenyaa, abbaan fayyinaa, abbaan gamoo keenyaa Waaqayyo akka ta'e yaadadhaati. Oolmaasaa galata dhiyeessaa malee hin irraanfatinaa kan jedhu seenaa kanarraa bara. Dha'ichi jiratti kan dhufeef kanaaf waan ta'eef. Inni arfaffaan seenaa kanarraa kan nuyi barru faayidaa kadhannaadhaaf laguun qabu. Jarri kun guyyaa 3 gidduutti tsoomanii bo'anii Waaqayyoon kadhatanii, sagadanii Waaqayyoon kadhatanii. Saawwillee agabuu taa'e, jabbiin agabuu teesse, harreen oolaan uumamni hundumtu agabuu ta'an labsiidhaan. Waaqayyoos laguuf kadhannaa isaanii kana dhaga'ee dha'icha isaanii itti dhufe san dhiifamaan immoo bakka buuseef itti araaraman, Waaqatti araaraman. Kanaaf tsoomanii kadhachuun bu'aa guddaa qaba. Tsoomiin kiristaanotaadhaaf meeshaa isa guddaadha. Kanaaf tsoomiin Naannawwee tsoomii 7 jiran keessa tokkodha. Egaa tsoomiin jalqaba Addaamirraa jalqabe, kana nyaatin jechuudhaan. Kana nyaadhu kana immoo nyaatin jechuudhaan achirraa kaasee kan jalqabeedha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis edda cuuphamee ba'ee booda utuu ooleen bulin lafa ni deeme, lafa tsoomii deeme. Wangeela Maatoos 4:1 irraa kaasee akka garuu. Kanaafuu tsoomanii kadhachuun dha'icha namarraa kan deebisu caalaa, balaa kan namarraa deebisu caalaa, hubannaa beekumsa ogummaas namaa laata. Hubannaa beekumsa ogummaas namaa laata. Kanaafuu hundumti keenya nuti sarara guyyaa 3 kana keessatti subaayee galuudhaan, tsoomnee kadhachuudhaan, abbootiin amantii immoo tajaajila mana qulqullummaa keessatti godhamuu qabu. Mareedhaan gochuudhaan. Kanaaf biyyaaf araara kadhachuun nurra jiraata. Biyyi keenya nagaa dhabdeetti, addunyaan nagaa dhabdeetti, waa'ee nagaa addunyaa kanaa kadhachuun nurra jiraata. Waa'ee dhukkuba addunyaatti dhufee kanaa kadhachuun nurra jiraata. Waa'ee qaleensa jireenyaa kadhachuun nurra jiraata. Waa'ee yaaddoof yaaddessaa bara kanaa kadhachuun nurra jiraata. Inni xumuraa waa'ee lubbuu keenyaaf kadhachuun nurra jiraata. Kan akka goonuuf kadhannaan giiftii maaramii eegumsaan ergamootaan nu gargaara. Inni shanaffaan seenaa kanarraa kan barru Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas hin barsiisaa kan jedhurraa barra. Waaqayyo dha'ichaan hin barsiisa, dhukkubaan hin barsiisa, du'aan hin barsiisa, gammachuudhaan hin barsiisa, uumama isaa hundaadhaan barsiisa. Matsaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14. Kunoo dha'icha gaafa sana biyyatti dhufa jedhame sanarraan kan ka'e sabi sun kunoo boo'ee kadhate akkuma isaan dhiifama argatan nutillee fakkeenya godhannee gochaa jirra. Ilaalaa barumsa guddaadha. Karaa adda biraa warri markaba sanaan deemaa turan sila Waaqayyoon hin beekan turan. Amma garuu waa'ee kanarraa baranii Waaqayyoo aarsaa dhiyeessanii kadhatanii imala isaanii itti fufanidha. Imalli isaanii imala nagaa ta'eef. Kanaafuu Waaqayyo karaa tokkos karaa biraas akka barsiisu seenaa kanarraa ni barraa jechaadha. Inni ja'affaaf inni dhumaa seenaa kanarraa kan barru namni yaada isaa gatee rafu, namni qalbii isaa gatee rafu akka rukutamu, akka miidhamu irraa barra.
Maaduree barumsa keenya. Maadureen barumsa keenya maaliif yaada kee gattee raftaa ittiin jedhame Yoonaasidhaan. Har'as namoonni yaada isaanii, qalbii isaanii, laphee isaanii gatanii rafan irriba keessa akka dammaqaniif jecha mee waa'ee irribaa immoo ilaalla. Kitaaba qulqulluu keessatti kan akka irribaa kan nama dagu hin jiru. Irribi waan baay'ee nama daga. Mee keessumatti tokkoffaa Matsaafa Saamu'eel boqonnaa 24. Tokkoffaa Matsaafa Saamu'eel boqonnaa 24 gubbaa irratti Saa'ol mootiin Israa'el inni jalqabaa gaaf tokko utuu Daawitiin adamsuudhaaf isa duukaa deemaa gara bosonaatti deemaa jiru achi keessa buufatee dhaqee rafe. Hirribi isa dhagee utuu jiru qaxxisee bira ga'ee isaa rafee jiru Daawit immoo dhaqee duukaa bu'aasaa wajjin irra ga'ee dhaabate. Irra dhaqee gaafa dhaabatu duukaa bu'aansa innoo si ajjeesuudhaaf si adeemsuun si duukaa bu'e ajjeesam jennaan kan Waaqayyo dibee dibata irraa qabu hin ajjeesu. Waaqayyo mtinni isa dibata isaa kenne isa ajjeesu malee jedhee utuu inni rafaa jiru uffata isaa irraa muree ba'ee sokkee jedha. Gaafa ganama lafti baru atillee irriba du'aa rafaa jirta. Ani garuu si bira ga'een uffata kee sirraa muradhee deebi'e mee uffata kee ilaali ittiin jedhe. Hin na'e bo'aa ba'ee sokkee deebi'ee galee jedha. Garuu amma immoo taa'ee si'a lammaffaa ammas Daawitiin adamsuudhaaf ka'e. Egaa iccitiin Daawitiin adamsuudhaaf ka'ee fi seenaan isaa dheeraadha. Teellaatti yoon isin dubbise. Sababa inni Gooliyaadin ajjeesee gaafa inni deebi'ee dhufu Gooliyaad gaafa inni injifatee galu sana dubartoonni Israa'el Saa'ol 1,000 ajjeesee Daawit 1,000 ajjeesee jedhanii waan faarfataniif akkamittiin bor kunirraa silxana fudhachuudhaaf jedha kan jedhu irratti ka'ee ari'ate jechaadha kan hin oolle. Waaqa biraa taana numa ta'a hinaafina. Kanaaf si'a lammaffaadha ammas tokkoffaa Matsaafa Saamu'eel 26 irratti itti gaafatamaa loltuu isaatiin isa ciccimoo isa guddaa fudhatee si'a lammaffaadhaaf ammas adamsuudhaaf gara caakkaatti ba'e. Lafa inni dhokatee jirutti ba'e. Deemi. Amma gaasaan natti marsaa na eegaa jedhee ammas hin rafe. Waaqayyo itti gaafatamtoota sanattis Saa'ol irrattis hirriba du'aatti buuse of gatanii rafani. Yaa maatiiwwan Waaqayyo ilaala waan hirribni nama gootu. Ammas si'a lammaffaadha Daawit foqoqee isaan bira dhaqe. Amma taasaa dura goraadee inni ittiin isa ajjeesu jedhe jalaa fuudhe. Qodaan itti bishaan dhugu tokko jalaa fudhate. Irra dhaabate. Hunda isaan irra dhaabate. Yemmuu kana kunoo sakaleessaa hin dhiifte innoos hin dhiifne ammas deebii ajjeesi gaa jennaan hin ajjeesu. Waaqayyoon numti isa uume isa ajjeesu. An nama dibata Waaqayyo qabu irratti harka koo diduu jedhe. Jarana nama dibata Waaqayyo qabu yaa sodaadhaa. Nama Waaqayyo dibe sodaadhaa. Dibata sanaaf jedhaa dhiisaa waan gootan. Nama dibata qabu irratti arraba keessan hin kaasinaa. Gaarii miti. Daawit irraa kana baraa. Amma goraadee isaa biraafate sokke. Gaafa ganama lafti bari'u itti gaafatamaa isaa sanaan maal jedhee amma dhuguma mootii kana eeddaati jedhe. Ofii keeyyuu hin eegde waan ta'eef jedhe tullura dhaabateetti dubbateedha Daawit. Utuu isin irriba du'aa rafaa jirtanii amma ani isin bira ga'ee goraadee keessan mataa duraa fuudhee sattiin bishaan dhudhan illee fuudheen deebi'e sirka jiraare amma jedhe. Gaafa laalan hin na'an jedha. Nama abdachuurra Waaqni abdachuu wayya. Amma Saa'ol itti gaafatamaa isaa kana abdate. Isa irribatu mo'ate. Laalaa irriba makana nama godha. Mootichis irriba katti dagate. Loltuu isaa baay'ee irribatu isaan dagi. Ilaalaa hirriba akkan nama godha. Atis inni irriba du'aa rafaa jirtu ka'i. Utuu irriba rafaa jirta irriba inaaffaadha. Irriba jallinaa utuu rafaa jirtu waa baay'ee dhabaa jirta. Wanti baay'een lubbuu keerra morma keerra dhaabatee si eegaa jira. Akka arjummaa Waaqayyoodhaaf irra geessee jirta. Amma Saa'oliin loltuu sana akka arjummaa Waaqayyoodhaaf dhiise malee sodaa Waaqayyoo jedhise malee ajjeese ture. Har'a hundumti keenyayyuu morma keenyarra utuu rafaa jirru waan ta'aa jiru maalitti beektu. Jireenya keenya irratti waan aggaamamaa jiru maalitti beektu. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyo dammaqa irriba kee haa. Hirriba cubbuu akka hin irraafne na gargaari jedhaa kadhadhaa. Kan itti aanu kan irribaanii sababa irribaadhaaf qabeenya isaanii kan dhaban. Qabeenya isaanii dhala isaanii kan irra ciisanii ajjeesan. Dhala isaanii kan dhaban jiru ammas lammaffaa moototaa 3:16-18. Dubartoota nama lamatu turanii jedha. Guyyaa tokkicha ol faana mucaa ilmaa da'ani. Guyyaa muraasa booda isheen tokko utuu rafaa jirtu dhala ishee irra raftee ajjeefte. Isheen tokko immoo jala keessee utuu rafaa jirtu isheen dhala ishee ajjeefte kun irra raftee ajjeefte kun sadu'aa fuutee jala keessee fayyaa kan isheetii jalaa fudhatte.
mee kana maal jettam har'a samma jirana keenya waldaa kiristaanaa irra ciiftanii kan ajjeesaa jirtan jirtu. Geggeessitoonni mana barumsa sanbataadha haalaan geggeessuu dhiiftanii maqaadhaaf geggeessatanii irra ciiftanii kan ajjeesaa jirtan jirtu. Irraa ka'aa riba du'aa kana keessaa ka'aa irra raftanii kan ajjeesaa jirtan. Abbooti qalbii jijjiirannaadha nissaa lijii keessa irra ciiftanii kan ajjeesaa jirtan jirtu. Maqaadhaaf irra jirtu garuu irra ciiftanii ajjeeftaniitu. Irraa ka'aa nama kanas fayyisaa. Namoonni bifa garaagaraatiin imaanaa sanitti kenname of jala keessanii irra ciiftanii kan ajjeesaa jirtan irra raftanii kan ajjeesaa jirtan jirtu. Dammaqa riba cubbuu kana keessa. Kaan immoo utuu rafaa jirtanii kan ijoolleen sin jalaa hatamte jirti. Kan biyya lafaa sin jalaa hate. Saayinsiin baraa kan sin jalaa hate. Fedhiin foonii kan sin jalaa hate ijoollee kan sin jalaa fuudhe jira. Abboonni harmoonni waldaa kiristaanaa warra geggeessitan isinillee dammaqaa ka'aa. Karaa adda biraa hojii ergamootaa boqonnaa 20:8 qulqulluun Phaawulos gaafa inni tajaajila wangeelaadhaa taasisu gaafa inni lallabu mucaan Awuxaakaas jedhu tokko Awuxeekaas kan jedhu tokko rafa ture jedha. Isayyuu utuu iddoon teessumaa jiru gamoo abbaa darbii 3 maskooti irra taa'aa ture jedha. Utuu maskooti irra taa'aa jiru yeroo wangeelli lallabamu inni rafa ture. Achumaan duddaan lafa dha'ee hin du'ee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo har'as yeroo wangeelli lallabamu kan raftan daarii hin qabdan. Tajaajilli wangeelaa waggaa godhamu kan raftan ammas hin qabdan. Riba kana keessaa dammaqaa. Ganama yeroo sirna kidaanii kan raftan, yeroo qiddaasee kan raftan, sanbata guddaadhaa yeroo ijoolleen deemtee dhattee faarfattu kan raftan, tajaajilli hafuuraadhaa yeroo godhamu kan raftan, iccitiin mana kiristaanaa waggaa barsiifamu maraan martanii kan raftan. Sinillee riba kana keessaa ka'aa. Yoo ka'uudhaa baattan akka dargaggeessa ammaa kanaa kuuftanii du'uudhaaf jirtu. Dargaggeessa ammaa kun yeroo wangeelli barsiifamu inni rafa ture. Waldaa kiristaanaa keenya keessatti yeroo wangeelli barsiifamu kan raftan jirtu. Yeroo akkasii gadi ba'aa yaa abbaa keenya jedhaa of ammaattabaa kadhadhaa deebi'aa sin ajjeesuudhaaf sin kuffisuudhaaf sin balleessuuf isinitti buuseera. Yaada keessan gattanii raftina dammaqaa. Jecha gooftaa yaadadhaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:40 gaafa kamisaa galgala fannifamuu isaa borii hin jiru. Barattootaan jabaadhaa kadhadhaa qorumsa tokko hin galle gaafa inni jedhu of dadhabanii rafaniidha. Si'a sadii dammas si'a sadii rafan ribi mo'ate. Egaa warri gaafa isaa rafan attam godhan kan akka qulqulluu Phexros gooftaan beeku jedhee gane. Warri dammaqanii kadhachuudhaa baatan gaafa qormaatti dhufu gooftaa buusu gooftaa ganu dhiisanii teellaatti deebi'u. Akka arjummaa Waaqayyootti malee jarreen sun gaafa sana gooftaa buusanii teellatti deebi'anii maal waan ta'eef of gatanii dammaqanii kadhachuu dhabanii waan rafaniif. Kanaaf atis akka borii diinaan hin booji'amneef gooftaa akka hin buufneef gooftaa jireenyaa hundaa kan qabu hundaa gochuu kan danda'u akka hin buufneef atillee hin rafin dammaqii kadhadhu dammaqii tsoomi dammaqii waan gaarii hojjedhu. Dhumarratti qulqulluun Phaawulos akkas jedhe Roomee 13:14 gubbaa irratti Efesoon 5:13 irratti atinni riba du'aa keessa jirtu dammaqi du'a keessaa ka'i Kiristoos si absaatii jedhe. Kanaafuu gaaduchaadhumatti qurbaana dhiiftanii faarfannaa dhiiftanii kadhannaadhaaf laguu dhiiftanii hojii mana Waaqayyoo misooma naqaa dhiiftanii kennaa isinii kennameen tajaajiluu dhiiftanii imaanaa isinitti kenname dagattanii warri rafaa jirtanii yaada keessan gaddanii ka'aa. Dammaqaa ka'aa. Eessan jira jedhaa. Maal hojjechaan jira jedhaa. Utuun rafaa jiruu du'uu natti dhufte tamantaa jedhaa. Mirga moo bitaan dhaabadha jedhaa. Du'a keessaa ka'aa. Iccitiin isaa kanaan kurnoo baasuu dhiiftanii mitswaatu baasuu dhiiftanii kan rafaa jirtan du'a kana keessaa ka'aa. Karaa Waaqayyoo irratti latti deebitanii kan laaftanii kuftan ka'aa. Araada garaa garaan qabamtanii kan rafaa jirtan ka'aa. Teellaatti kan deebitan dammaqaa ka'aa. Eessa jirtu of gaafadhaa ka'aa. Amma yeroo qabdu ka'uudhaaf takka turraan garuu yeroon hin jiru. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo jabaachuutu dura jiraata. Seenaa tokkoon isinitti hima. Gaaf tokko jedhani seenaa abbootiin ka'an barumsa kana wajjin kan ol deemu fakkeenyummaa gaarii kan nuuf qabu. Gaaf tokko neenci yaa Waaqayyo waan nyaadhu naa kenni jedhee kadhatedhan. Qoropheen immoo baatee ganama bariidhaan yaa Waaqayyo kan na nyaatu jalaa na baasi jettee kadhatte jedhan. Waggaa kana lachanuun isaanii amma kadhatanii dhugaa hojii isaanii barbaaddachuu ka'an. Olitti dhufan lamaan isaanii
amma neenchi kadhateera qoropheenis kadhatteetti walitti dhufan garuu neenchi waan nyaatu argachuu qaba qoropheen immoo kan nyaatu jalaati ooluu qabdi garuu kadhataniiru yommuu kana in agarte yaa Waaqayyo si kadhadhee ragaa sana nyaachuudhaaf jiru jira na oolchi jettee baqatte dhaabattee neenne yaa Waaqna oolchidhanii karaarra ciisan waan ta'eef baqachuunis hojiidha inni immoo duukaa fiigee nyaata barbaaddachuunis hojiidha Waaqayyo fidee afaan naman kaa'u waan ta'eef utuma fiigaa jirtu inni mootuu ishee ari'aa jiru caakkaa guddaa tokko seenan caakkicha keessa gaafa seenanii wanti guddaan coomaan tokko maratee quufee rafaa jiran kan irra ba'an innis maal ennaa jettanii booyyeedha isheen irra dabarte neenchi dhaqee booyyee quufee rafu argate isheen sunos layu haphii wayitii maal gatii maalii qabare safurdaa kana sarafaa jiru argatee nyaatee jedhama mee asirratti maatiiwwan Waaqayyo neenchi kadhate in argate qoropheen kadhatte in argatte inni kadhachuu dhiisee rafe garuu quufee rafe garuu in nyaatame har'as kan akka booyyee kanaa quufanii rafan ammas hin qaban garuu nyaatamuun isaanii nafu gaaf tokko daabiloosidhaan nyaatamuun isaanii nafu garuu abidda si'ooliidhaan nyaatamuun isaanii nafu garuu dha'icha baraa baraatiin dhukkuba baraatiin kanaafuu tachi hin ga'in warri of gattanii rafaa jirtan quufeera jettanii rafaa jirtan akka booyyee kanaadha amma dammaqaa kadhadhaa yaada keessan gattanii rafinaa badiisi yaadamne dha'ichi yaadamne sinitti dhufa utokko hin dhufin jedhu jabeessaa kadhadhaa tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irraa kaasee akkas jedha mitiire nagaadhaa tasgabbiidha jettanii utuu isin ta'aa jirtanii ciniinsuun dubartii ulfaa amma qabatee akka cinqu badiisi isin keessaa ba'uu hin dandeenyetti dhufuudhaaf jira jedha kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo jabaannee kadhachuutu nurra jiraata egaa jabaatanii kadhatanii jabaatanii gara Waaqaatti bu'anii imimmaan dhangalaasanii jalaa oolan saboonni naannawweedha kanaaf nutis yaada keenya gannee rafuu hin qabnu biyyatti waan dhufaa jiru kana waan argaa jiru kana jalaa ooluudhaaf jabaannee boonyee kadhachuutu nurra jiraata guyyaa sadan kun guyyaa guddaadha kanaafuu guyyaa sadan kana boonyee kadhannee warra Waaqa biraa dhiifama argatan Waaqayyo nu haa taasisu seenaa tokkoon sinii dabalee xumura seenaan sinii dabalee xumuru kun maal ennaa jettanii namoota baay'ee ta'anii atoobisii tokko guutanii karaa deemu turan utuu karaa deemaa jiraniitu bokkaa cimaan roobuu jalqabe bokkaan kun cabbiidhaan makatee rooba ture kakawwee guddaanis ta'a ture bakakkaan fuuldura isaanii bitaa murga isaaniidhaan bu'a ture akka itti deeman wallaalanii dhaabatan gara Waaqayyoottis deemanii kadhatan oomaa cabbiin kun bu'u bokkaan kun roobu kakawween kakawweessa'ee bakakkaan bu'u hin dhiibne ture lubbuun isaanii guraaramtee akkana jedhanii mari'atan mee kottaa hundumti keenya buuneeto nu keessaa abbaan cubbuu qabu Waaqayyo isatti murteessee akka nu oolchuudhaaf jecha dhannee muka dhaabatu kana bokkaa kana keessa dhannee qabnee deebinaa abbaa cubbuu qabu achi irratti Waaqayyo ajjeesaa jedhanii makiinaa sana kee bu'anii taraa dhaqanii mukicha qabanii deebuu jalqaban egaa namni hundumtuu mukicha qabee deebi'e tokko tokkoon dhumarratti namni tokko hafe egaa isa kana abbaan dubbiidha amma isa irratti bu'a gaama bakakkaanii jedhani namichis cinqamaa yaa Waaqa attam goota jecha dhaqee mukichatti qabuudhaaf deeme dhaqee bira ga'ee mukicha harkaan qabe namoonni warri teellaatti isa hafe kana eegaa jiran amma isa duwwaa dhagaa baay'ee akkamaan isatti amma bakakkaan kun bu'ee isa ajjeesa jedhanii eegu turan isaan dhaqee mukicha harkaan qabu warra achitti hafan hunda isaaniitti bakakkaan bu'ee isaan ajjeesee jedhama eenyuuf jecha hafan jechaadha namicha tokkicha teellatti hafe kanaas illee hafan jechaadha egaa Waaqayyo karaa nama tokkoodha biyya ni eebbisa maatii ni eebbisa waldaa kiristaanaa ni eebbisa maatii tokko biyya tokko naannoo tokko ni eebbisa karaa beekaa nama tokko karaa nama qulqulluu nama tokko akkuma ta'e karaa nama jallaa tokkos Waaqayyo biyyan balleessa dha'ichi biyyattiin dhufa karaa naannawweedha jalatti akka dhufe egaa maatiiwwan Waaqayyo egaa nuti ga'een keenya ga'ee warra nama tokko isa kadhannaa isaatiin biyya magaalaa naannoo beetasabii waldaa kiristaanaa oolchuudha moo waldaa kiristaanaa sababa keenyaan goolamtuudha laata isa kana Waaqayyoodhaaf dhiifna isin immoo of gaafadhaa maaliif yaada kee gattee rafta yaada keenya gannee rafuu keessaa dammaqnee jabaannee tsoomnee kadhannee dhiifama cubbuu fayyina lubbuu akka argannuuf kadhannaan dubaroo Maariyaam
eegumsaan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, waadaan qulqulloota toloota wareegamtootaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Tsoomii kanas tsoomii milkii, tsoomii nagaa, tsoomii dhiifamaa nuuf haa taasisu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.